Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seenaa wayitu jira. Seenaan kunis seenaa bareedduu gorsa bareedaa of keessaa qabdu. Guyyaa takka haadha manaan takka abbaa manaa isii himachuu deemte. Haadha kan sitti himachuu deemte akkana jetteen, yaa haadha kiyya, an cinqii abbaa manaa kiyyaa dadhabe, wajjin jiraachuu dadhabe, maluman ittiin ajjeesu wayii naaf himi jetteen. Ajjeesuun barbaadee jetteen. Hoggaa kana haadhi kana jetteen, ni ta'a rakkoo hin qabu jetteen. Garuu jetteen summii yookaan waan ittiin ajjeeftuun sii kenna. Summii kana laattee fi haga summiin kun ajjeesutti immoo haala kan kee hunda qayyartee jijjiirtee wajjin jiraattaa jetteen. Tokko jetteen amala kee tolfatta. Ka durii irra jaallatta jetteen. Of babbareechuu dabalatta jetteen. Yeroo isa argitu simannaa gaarii simatta jetteen. Kana gochuun kansi akka yoo namni kun du'e namni sin shakkinetti isaanuu baay'ee wal jaallatu akka wal jaallatu jedhanii akka namni waa'ee kee dubbatee sin shakkinetti jetteen. Okey jette hin fudhatte. Nyaata qopheessuu fi keessatti wajjin jireenya keessatti haala kan kee hunda tolchiteeti yoo inni waa meeqa si godhallee wajjiniin toltee jiraatta jetteen. Ishi jette. Achi summii jettee waa wahii laatteef. Waan biraadha summii miti wanni isheen laatteef kun. Isiin garuu summiidha jettee fudhattee galte. Waan kana nyaatatti naqxee laattee fi jaalala ni dabaltee fi simannaa ni dabaltee fi babbareedina ija kan isaa duratti dabalattee baay'eedhumatti jijjiiramtee jennaan abbaa manaan kun jaalalli kun itti hammaatee itti jijjiirame. Yeroo muraasa booda osoo guyyaa summiin kun ajjeesuuf qaxaroon qabameef bira hin geenye haadha kan seetti deebite yaa haadha kiyya jetteen. Ana abbaa manaa kiyya ajjeesuma yoo dhiisee baqqaan barbaadu jetteen. Waan humti ajjeesuu isaatti na kaasuun jiru jetteen. Jaalalli kan isaas ajaa'iba natti ta'ee reefuma natti tolee akkan duraanii irran jaalladhe jetteen. Achi booda haadhi eeyyee jetteen akkasii jetteen. Silumayyuu jetteen wanni gidduu keessanitti bade wal jaallachuu dhabuudhaa fi simannaa walii dhabuudhaa fi wal hubachuu dhabuudhaa. Ani immoo wanni summiidha jedhee sii kenne suni nyaatuma zimbiloodha akkanumatti waama fayyadamanidha. Waan nama ajjeesuu miti dubbiin xumuramteeti deemi galii jetteen. Hoggaa kana akka ajaa'ibaatti kan silaa ajjeesuuf niyyattee haalli kan isaanii hundi qayyarame wal jaalalli kan isaanii dabalee galte jechuudhaatti. Kanarraa wanni nuti fudhannu jireenya haadha manaaf abbaa manaa gidduutti wal hubachuu yoo badde, jaalalli yoo hir'atte, yoo simannaa walii tolchanii wal simachuun haftee haadha manaanis zimbiloo akkanumatti itti bareeduu dhiiftee amala gaariin simachuu dhiistee nyaata haala gaariin qopheessuuf yoo dhiiste jireenyi fokkataa deemti. Hattaan haga wal balleessuu taati jechuudha. Kanaafuu dawwaan kansi walitti toluu, wal jaallachuu, wal kabajuu kana hundatu keessa jira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.